yaa waaqa aduu uumtee, yaa waaqa galaana uumtee, yaa waaqa samiif lafa uumtee natti mul'adhu. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Waaqa arjummaa isaatiin nu nyaachisee eegumsa isaatiin nu eegee cubbuu fi hammeenya keenya osoo hin ilaalin araara isaa nuuf baay'isee arjummaa isaatiin nu sooree balleessaa keenya hundumayyuu irra nuuf darbee guyyaa irraa kanaa akka arginu nu gargaareef ulfinnii fi galanni isaaf haa ta'u. Kabajamtoota jaalatamtoota maatii Waaqayyo kan jaalattan, Waaqayyo kan sin jaalatu, maatii haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii biyya keessaa biyya alaa kan jirtan hunda keessaniif iyyuu mana jirtanitti, gola jirtanitti, bakka jirtanitti nageenyi fi araarri Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam yeroo kana geessanii Waaqayyo abbaan keenya abbummaa isaatiin nu jaalatee, dhiifama isaatiin nu eegee, arjummaa isaatiin immoo nu nyaachisee guyyaa irraa kanaa umurii keenya irratti dabalee waan nu laateef, waan nu godhe hundumaaf iyyuu maqaan isaa lafa samii irratti bakka uumamtoota hunduma biratti kan ulfaatee fi kan galateeffame nuuf haa ta'u. Maqaan haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii uumadhaa gaditti uumamaa olitti bakka hundatti iyyuu kan kabajamee fi ol kan jedhe nuuf haa ta'u. Eebbi qulqullootaa, eegumsi ergamootaa, araarri waadaan kakuu isaanii hunduma keenya wajjin iyyuu haa ta'u. Baga ayyaana qulqulleettii Sillaasee nagaadhaan geessanii baga Waaqayyotti isin ga'e. Ayyaana kana immoo kan eebbaa, kan fayyinaa, kan jireenyaa Waaqayyo nuuf haa taasisu. Egaa akkuma beekamu guyyaan har'aa adoolessa 7dha. Guyyaa har'aa kana maaltu yaadatamaa? Maalidha seenaan guyyaan har'aa jiru kun kan jedhu gabaabbinaan sagalee Waaqayyoo waliin baranna jechuudha. Waaqayyo abbaan keenya hunda keenya iyyuu sagalee isaa ifa nuuf godhee barrii sagalee isaa nuuf banee anaaf sin akka nu barsiifatu, akka nu gorfatu fedhaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Mata dureen nuti waliin barannu seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoofsa 3 irra kan jiru sagalee Waaqayyoo ka'umsa godhannee waliin barannaa. Baariyaan ati lafeenyi garbicha kee biraa hin darbinii, ana garbicha kee biraa hin darbinii kan jedhu bu'uura sagalee kanaa ka'umsa godhannee sagalee Waaqayyoo daqiiqaa muraasadhaaf waliin barannaa. Sagalee kana kan dubbate abbaa saba hundumaa jedhamee kan beekamu Waaqayyoo kan isa waamee Waaqayyoof jecha kan ba'e qulqullicha abbaa keenya Abrahaamidha. Sagalee kana kan dubbate. Sagaleen kun kan itti dubbatame eenyutti? Guyyaa irraa kan yaadannu qulqulleettii Sillaasee abbaa ilma hafuura qulqulluutti jechuudha. Akkasuma kaayyoon barumsa kanaa immoo maalidha gaafa jennee ilaallu jireenya keenya keessatti Waaqayyoon waamamachuu akka qabnu, akkasuma immoo nuti ijoollonni Waaqayyoo jireenya keenya keessatti Waaqayyoon akka waamuu qabnu, jireenya keenya keessatti gara jireenya keenyatti akka affeeruu qabnu, Waaqayyo immoo gara jireenya keenyaa keessa gaafa seenu jireenya keenya hundumtiyyuu guutuu akka ta'u sagalee Waaqayyoo nu barsiisudha jechuudha. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa kana guyyaa abbaa keenya Abrahaamii fi akkasuma immoo guyyaa qulqulleettii Sillaasee akka ta'e dura kaasuudhaaf yaaleen ture. Abrahaam eenyu kan jedhu ka'umsa irratti waliin ilaaluun dirqama nutti ta'a waan ta'eef Abrahaam abbaan isaa Taaraa jedhama. Waaqa tolfamaa waaqessu ture. Jireenya isaa duubatti deebinee gaafa ilaallu Abrahaam abbaan isaa waaqa harka namaatiin tolfame, waaqa harka namaatiin mukeen irraa bocaman kan waaqessu, kan isaaniif sagadu, kan isaanitti jilbeeffatuuf ture. Haa ta'uyyuu malee gaafa tokko hojjechuu qofa hin turre, sagaduu fi qofa hin turre, hojjetanii namootni biraa bitatanii akka sagadanii fi gara gabaatti baasee ni gurgura ture. Gaafa tokko bakka gabaatti baasee gaafa deemu ni beela'ee, ni dadhabee, ni dheebotee. Kana waan ta'eef waaqa yoo taate na nyaachisi, yoo waaqa taate na obaasi,
yoo waaqa taate mee dadhabbii koo kanarraa na boqochiisii hin dandeessa yoo ta'ee fi yoo hin dandeessa ta'e waaqa jennee sitti sagadaa irra waaqa jennee si waaqessaa jirra waan ta'eef jedheen Abrahaamni ilaalaa maatii Waaqayyoo. Gaafa kanaa kan inni itti sagadaa ture waaqa harkeedha waan tureefi waaqni harkeen immoo nama gargaaruu hin danda'u, nama nyaachisuu hin danda'u, beeluu nama baasuu hin danda'u, nama gargaaruu hin danda'u, dadhabbii namaarraa nama boqochiisuu hin danda'u. Sababa kanaaf homaa jalaa qabuu hin dandeenye jechuudha. Sana booda akkas jedhe Abrahaam. Waaqni kunii jedhe ilaalaa koottati waaqa kana bitadhaa nama gargaaruu hin danda'u, beeluu nama baasuu hin danda'u, nama jabeessuu hin danda'u, nama boqochiisuu hin danda'u kunooti waaqa kana bitadhaayi. Waaqa kanatti sagadaa barbaannani waaqa dubbachuu hin dandeenye, waaqa jireenya namaa laachuu hin dandeenye kanatti koottati bitadhaayi jedheen eenyutu bitatare? Sababni isaayyuu Abrahaam waaqa kana ofiisaatii hanqina isaa dubbachaa jira. Kan nama gargaaruu hin dandeenye namni maal itti godha? Kan nama cimsuu hin dandeenye namni maal itti godha? Kan nama jabeessuu hin dandeenye namni maal itti godha? Sababa kanaaf namni irraa bituu dhabame guyyaa guutuu dadhabaa oolee, guyyaa guutuu aduu keessatti dadhabaa oolee, barhaa ho'a keessatti dadhabaa oolee garuu nama irraa bitu waan hin argannee fi waaqa isaa kanaa yookaas immoo waaqa harkee kana fudhatee galee jedha. Yommuu kana ilaalaa maatii Waaqayyoo caccabse waaqa abbaa isaa yookaas immoo waaqa dhaaltummaadhaan waaqa hin taane waaqa sobaa kana kan dhaale abbaa isaarraa kan fudhate kana muka waaqessuu kana hundumattuu caccabsee ni gadi ta'e. Sana booda waaqa isa samiif lafa uume barbaachatti ta'e. Galaana ilaale galaanni waaqa miti hin darba yeroon booda. Aduu ilaale aduun hin dhiiti yeroon booda waaqa miti ishiinis. Addeessa ilaale uumamtoota hundumaa ilaale uumamtoonni hundumtuu kan darban kan dadhaban kan jijjiiraman ta'uusaa hubate. Mee yaa waaqa aduu uumte, yaa waaqa galaana uumte, yaa waaqa samiif lafa uumte natti mul'adhu jedheeni waaqa isaa kana ifatti barbaachuu ni eegalee jedha. Ulfinniif galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gaafa kana Waaqayyoo Abrahaamitti ni mul'ate. Seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1-4 irratti gaafa ilaallu akkas jedheen Waaqayyoon Abrahaamin dhaga'e. Yaa Abrahaam biyya kee, firoota kee, mana abbaa kee tiibayiiti garananii biyya sitti argisiisu kanatti adeemii jedheen Waaqayyo Abrahaamin. Ilaalaa maatii Waaqayyo bakka nan sitti argisiisu kanatti ba'i. Mana abbaa kee, mana firoota kee, mana maatii kee hundumayyuu dhiisi bahii jedheen. Bahuu barbaachisa Waaqayyoon. Akka nuti baanu barbaada Waaqayyoon. Jireenya keenya keessatti akka nuti baanee isaaf bilisa taanu, akka nuti cubbuu keessaa isaaf baanu, waaqa harkee keessaa akka baanu, mana seexanaa keessaa akka baanu, cubbuu keessaa akka baanu, garaagarummaa keessaa akka baanu, hinaaffaa keessaa akka baanu Waaqayyoon ni barbaada. Sanyummaa keessaa akka baanu, xuraa'ummaa keessaa akka baanu, sagaagalummaa keessaa akka baanu Waaqayyoon ni barbaada. Kanaaf yaa Abrahaam jedheen mana abbaa kee, qabeenya kee, biyya kee hundumayyuu dhiisii bakka nan sitti argisiisu kanatti ba'i adeemii jedheen Waaqayyoon. Ilaalaa gaafa kanaa Abrahaam sagalee Waaqayyoo bu'uura godhatee Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 8 irratti qulqulluun Phaawulos akkuma dubbate Abrahaam amantiidhaan Abrahaam Waaqayyootti ni amanee gaarummaa ta'es ni lakkaawwameefii nuun jedha. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 8 irratti gaafa ilaallu. Amantaadhaan ba'e Abrahaam sagalee Waaqayyoo qofa amanee gara biyya hin beeknetti, gara bakka hin beeknetti, bakka firoota isaa hin taanetti ni ba'e Abrahaam. Laalaa maatii Waaqayyoo ni ba'e. Sagalee Waaqayyoo kabaje. Seera isaa dhaga'ee ba'e. Gaafa kanaa bakka sagalee Waaqayyootiif ni ba'ee achitti immoo keessummoota simachaa akka ture seenaa isaarraa ni ilaalla jechuudha. Mana bareedaa qaba ture.
qabeenya hedduu qaba ture qabeenya koo maatii koo osoo hin jedhin hundumayyuu dhiisee sagalee waaqayyootiif ba'e bakka ba'ee kanatti immoo haadha manaasaa Saaraa waliin dunkaana dhaabee keessummoota simachaa ture xiqqaa guddaa osoo hin jedhin abbaa saba hundaa ta'uusaa asirratti ni ilaallamaate waaqayyo beekaa wallaalaa osoo hin jedhin gurraacha adii osoo hin jedhin dheeraa gabaabaa osoo hin jedhin bifaan sanyiidhaan qoomoodhaan gosaan osoo gargar hin qoodin namoota hundumayyuu karaarra taa'ee ni simata ture nuun jedha seenaa isaa gaafa ilaallu. Simachuu qofa miti keessummoota gara mana isaa deeman kana miila isaanii irraa dhiqee gara mana isaatti ni keessummeessa ture. Ni nyaachisa ni obaasa ture. Namoonni kunis akka kanatti Abrahaamitti gammaduu ture. Ilaalamaate waaqayyo. Qulqulluun Phaawulos maalluun jedha yaa obboloota koo keessummoota simachuu hin dagatinaadha nuun jedha Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 12 irratti tokkoon isaanii osoo hin beekin ergamoota waaqayyoo keessumminataan simatanii jiru nuun jedha. Laala keessummoota waaqayyoo miti keessummoota kan akka Abrahaam Sillaasee kan keessummeessan keessummoota jaalachuu isaaniirraan kan ka'e akka Abrahaam waaqayyo mana isaaniitti kan simatan ni jiru waan ta'eef akka kanatti simachuu waan dandeessaniif yaa obboloota koo keessummoota simachuu hin dagatinaa nuun jedha. Laala maatii waaqayyo. Kana booda Abrahaam maatii isaa waliin maatii eebbifamaan kun akka kanatti keessummoota simachaa waaqayyoon waaqessaa waaqa harkee keessaa ba'ee waaqa uumaa isaa galateeffachaa yommuu turu yeroo kamiyyuu ilmoon namootatti diina kan ta'e daabiloos immoo hinaaffaan keessa bulee nuun jedha. Hinaaffaan keessa bule. Namoonni gara mana Abrahaam dhaqanii keessumminataan simataman kun daabiloositti hinaaffaa ta'e. Hojiin qulqullummaa Abrahaam hojjetu kun daabiloosiif gufuu itti ta'e. Sana booda waa tokko haasabe dhagaadhaan mataa isaa bubburuqsee karaarra ciisee namoonni yommuu mana Abrahaam dhaqanii Abrahaam bar nama durii miti. Abrahaam bar jijjiirrameera. Kunoo anaaniyyuu na buruqse, kunoo anaaniyyuu na reebe, kunoo anaaniyyuu na ari'ee. Kana booda mana Abrahaam dhaquun sin barbaachisuu jedhee namoonni baay'een Abrahaam irraa mana isaarraa garagaran. Kaleessa da'oo kan inni ta'eef namootni hedduun isa dhiisan. Maatii waaqayyoo namoonni jireenya keenya keessatti amma kan waliin jiraatan amma yoomitti laata? Tarii amma qorumsa wayii mudatutti, tarii hanga nuti dhabnutti, tarii hanga jibbamnutti moo tarii amma maqaa gaarii qabnutti laata namoonni kan wajjin jiraatan. Abrahaam irraa ni garagaran. Kaleessa dhufanii kan boqonnaa itti argatan. Kaleessa dhufanii isa wajjin kan ta'an hundumti isaanii itti jijjiirraman mana isaa hanqatanii nuun jedha. Abrahaam keessummaa malee nyaata nyaachuu hin danda'u waan tureef guyyoota 3 osoo waa tokko nyaatiin akkasittiin ture. Gaafa tokko inni bakka muka jalatti taa'aa jirutti abdii kutatee guyyaa 3 beeluudhaan osoo taa'aa jiru Sillaaseen inni dhiphuu namaa beeku inni hanqina namaa beekan abbaa ilmi hafuurri qulqulluun gara Abrahaam ni dhaqanii jedha. Waaqayyoon gara jireenya keenyatti nuuf haa seenu. Waaqayyoon gara gaa'ela keenyatti nuuf haa seenu. Waaqayyoon gara jireenya keenyatti nuuf haa dhufu. Gaafa kana Abrahaam namoota 3 gara mana isaatti yommuu dhufan ni argee jedha. Seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoofsa 1 irraa kaasnee gaafa ilaallu seenaa bal'aa. Abrahaam ilaala namoota 3 kana ni argee ilaala yommuu naannaa isaatiin biyyaa kana gara isaa dhufanii namoonni akkasumas jedha baqatanii እርሱ በድንኳኑ ደጃፍ ተቀምጦ ሳለ እግዚአብሔር በማምሪያ የአድባር ዛፍ ተገለጠለት። ሙክቲ ጀለtti waaqayyo walitti mul'ateedha. Ija isaanii ol kaase Abrahaam yommuu ilaalu namoonni sadii kana booda yommuu isaan arguus isaan simachuudhaaf dhaqe. Sana suuta miti kan inni dhaqe. Gammachuudhaan nama dhawwate irra namni nama jibba Abrahaam
wal sassachuun wal barbaaduun nama waliif ta'uun barbaachisaadha. Ilaala har'a tarii namootni walitti dhufanii kan wal balaaleffatan jiraachuu danda'u, kan wal jibban jiraachuutii danda'u. Garuu akka Abrahaam kana nama dhoobachuun nama beela'uun nu barbaachisa. Abrahaam fiigichaan isaan simachuudhaaf dhaqe. Mee osoo namoonni gara mana keenyaa dhufanii nuti akkam goonaa laata? Inda'u maaddii osoo nyaachaa irra osoo namni nutti dhufe kaasnee gara goolaatti baqanna miti? Hin dhokanna miti? Yookaas immoo akka waan nama homaarra hin jiraannetti dhoksina miti? Akkas ta'uu danda'a. Abrahaam garuu kan hin goone gara jireenya isaatti akka seenuuf gara Sillaasee ni dhaqee dhala maatii Waaqayyoo ni dhaqe. Yommuu kanaa Abrahaam yaa gooftaa koo jedhe laala አቤቱ በፊት ሞገስ አግኝቼ እንደሆነ ባሪያህን አትለፈኝ ብዬ እለምናለሁ። ፉልዱረ ኬቲቲ ሲምቦ አርገዴራ yoon ta'e ana garbicha kee na bira hin darbiin jedhee sin kadhadha jedhe. Laala maatii Waaqayyoo fuuldura keetti dura keetti yoon simboo argadheera ta'e jedhe. Namoota meeqatu fuuldura dhaabbata jenneerra? Namoota 3 fuuldura isaa dhaabbatee argee jedhe. Meessinii hubachiisuudhaaf jechi kun yookaas immoo boqonnaan kun boqonnaa waa'een Sillaasee tokkummaaf sadummaan Waaqayyoo itti mul'ate sirriitti waan ta'eef sirriitti gaafa ilaallu waa bal'aa argina jechuudha. Ilaala akkasumas jedha jalqaba irratti በቀትርም ጊዜ እርሱ በድንኳኑ ደጃፍ ተቀምጦ ሳለ እግዚአብሔር በማምረ የአድባር ዛፍ ተገለጠለት ይላል። ለኮብሰ ተቆረቲ ዋቀዮ አብርሃምtti ni mul'ate ነው jedha. Bakka Abrahaam muka sana jala taa'utti waaqayyootu itti mul'ate. Eenyutu itti mul'ate? Waaqayyootu itti mul'ate. Tokko qabadha. Lammaffaa immoo አይኑን ማነሳና እነሆ 3 ሰዎች በፊቱ ቆሞ አየ። ባያቸውም ጊዜ ሊቀበላቸው ከድንኳኑ ደጃፍ ተነስቶ ሮጠ፣ ወደ ምድርም ሰገደ ይላል። ላላ እን ለማፋን ሞ ማሉ እንጀ ኢጃ ሳበኔ የሙ ይላሉ። አብርሃም ኢጃ ሳበኔ የሙ ይላሉ። ኩኖ ነሞትኒ ለማ namootni 3 fuuldura isaa dhaabbatanii ni arge. Yommuu isaan argus isaan simachuudhaaf gara isaanitti fiigee gara miila isaanittis kufee sagadee fi nuun jedha. Amma namoota meeqatu itti mul'ate? Namoota 3. Jalqaba eenyutu itti mul'ate? Waaqayyo. Laala Waaqayyo jechuun maqaa jara kana 3 ta'uu ni arginaa jechuudha. Isaanis eenyu kan jedhu itti deebina waan ta'eef. Indee maali? Akkasis jedhee nuun jedha. በፊት ሞገስ አግኝቼ እንደሆነ ባሪያህን አትለፈኝ ብዬ እለምናለሁ። ፉልዱራ ኬቲtti simboo argadheera yoon ta'e ana garbicha kee na bira hin darbiin jedhee sin kadhadha jedha. Qulqulluun Yaaqoob Zasruug akkas nuun jedha. Yaaqoob Zasruug akkas nuun jedhee nutti hima. Waa'ee Abrahaam gaafa nutti himu Yaaqoob Zasruug akkas jedha. Abrahaamiin jedha. Abrahaam namoota 3 sana ni argee jedha. Laala Abrahaam namoota 3 sana ni argee. Yommuu argus abeetuu jedheeni maaloo jedheeni. Maaloo kan jedhu kun 3 isaanii yaa gooftaa jedheeni. Yaa gooftaa kan jedheen kun namootni 3 kun kan ittiin beekamanidha. Laala Sillaaseen 3 tokkos ni jedhamu. Sillaasee jechuun ሶስትነት ማለት ነው። ሰዱማ jechuudha ስላሴ jechuudha. Maqaan kun tarii macaafa qulqulluu keessatti beekamuu dhiisuu danda'a. Jecha gi'iziiti waan ta'eef jechuudha. Sadummaan immoo tokkummaan immoo karaa ittiin beekamu karaa ittiin ifa ta'ee taa'ee ni jira jechuudha. Bara kakuu moofaa keessa bara kakuu haaraa keessa jechuudha. Tokkummaan isaanii waaqummaadhaan addunyaa bituudhaan addunyaa uumuudhaan addunyaa dabarsuudhaan addunyaa jiraachisuudhaan bakka hin jirre gara jiruutti fiduudhaan addunyaa sooruudhaan addunyaa dabarsuudhaan addunyaa bituudhaan tokkummaa isaanii ni ilaalla. Amalaan tokkummaa isaanii ni hubanna jechuudha. Inni kan biraan sadummaa isaanii immoo maqaadhaan 3dha, hojiidhaan 3dha, qaaman 3dha jechuudha. Maqaan isaanii Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluudha. Hojiin Abbaa ilma dhalchuudha.
hafuura qulqulluu immoo baasuudha. Hojiin ilmaa dhalachuudha. Hojiin hafuura qulqulluu immoo abbaa irraa bahuudha jechuudha. Lala. Kanaaf Sillaaseen jireenya keenya keessatti kan nu uumanidha. Sillaaseen ilmaan namootaa hundumaa kan uumedha jechuudha. Kana gaafa jennu seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoobsa 26 irratti koottaa namaa fi nama bifaa fi akka fakkeenya keenyatti ni uumnaa jedhee jedha Sillaaseen. Nama akka bifaa fi fakkeenya keenyatti ni uumnaa. Koottaa kan jedhu nama lamaaf sanaa ol argisiisa. Inni sunis Sillaaseedha. Sadii yommuu ta'an tokko yommuu ta'an sadii. በአካል ሶስት ሰው በመለኮት አንድ ለመሆኑ ሰለሱ በአካላት ወይተዋሃደው በመለኮት ዋቁማዳን ቶኮ የሙታን ቃመን ሰዲ የሙታን ዋቁማዳን ቶኮ ከንታኒፍ ኒሰገናኩ መጀነ ከደና ከኝረት ልበን ነው የቹና ስላሴን አከ ከነቲ መና መንታ ከኝ ከሰት ስላሴን ከንጅራችስ ስላሴን ከኑም ስላሴን ኡመመ ሁንዱ ባበከንጅሬ gara jiruutti kan fide Sillaaseen uumama hundumaa kan bitu Sillaaseen addunyaa hundumaa kan jiraachisu Sillaaseen tokkummaaf sadummaadhaan bara baraan jabaatee kan jiraatu ol gara afuriitti gadi gara lamaatti gadi osoo hin bu'in tokkummaaf sadummaadhaan galateeffamee bara baraan kan jiraatu. Akkuma qulqullicha raajichi Isaayyaas faarfannaa isaa boqonnaa 6 lakkoobsa 3 irratti gaafa ilaallu Kirubeelii fi Suraafeel koochoo isaanii 6 diriirsanii lama fuula isaanii lama miila isaanii lama immoo ittiin dhaabbatanii yaa Waaqayyo jiraata bara baraa qulqulluu jedhanii yeroo sadii qulqulluu tokko abbaa qulqulluun tokko ilmi qulqulluun tokko hafuurri qulqulluun bara baraan qulqulluudha jedhanii kan galateeffatan Sillaaseen bara baraan akkanatti galateeffatamaa kan jiraatanidha jechuudha. Maatii Waaqayyoo eenyutu sin uume gaafa jedhamu Sillaaseetu nu uume. ስላሴ ጋፈ ጀኑ ዋቀዮ ጀቹ ስላሴ ጀቹዳ እግዚአብሔር ስንለው ስላሴ ማለት ነው። አዶናይ ስንለው እግዚአብሔር ማለት ኤልሻዳይ ስንለው እግዚአብሔር ማለት ነው። ያህዌ ስንለው እግዚአብሔር ማለታችን ነው። ስላሴ ማለታችን ነው። በአንድነት የምትጠሩበት ስም ስለሆነ መቃን ተኩማዳን ኢትዋማመን ይጅራ ዋቀዮ ከንጀራሙ ተኩማዳን ከን ኢትዋማመን ይደ ኤልሻዳይ እንደ ደንዳ ከንጀራሙ ከኑን ሰዱማዳን ኢትዋማመንida አዶናይ ጎፍታ ከንጀራሙ እንዱማ ሰደንሳኒ ከን ኢትዋማመንida baraan kan jiraatu jedhamanii yaahwee jedhamanii kan itti waamamanii maqaa sadummaadhaan itti waamamanidha. Maatii Waaqayyoo tokkummaadhaan kan itti waamamanidha. Ilaala argitanii akka kanatti yaallanna የሚኖር kan jiruu fi kan jiraatu jedhamanii kan itti waamaman tokkummaadhaan jechuudha. Kanaaf Sillaasee akka kanatti ni kaasnaa jechuudha. Guyyaa irraa kana egaa gara seenatti keenyatti gaafa seennu gara mana Abrahaam ni dhaqanii sana booda Abrahaam akkas jedheen ilaala fuuldura keetitti jedheen tokkummaadhaan dubbate jechuudha. Fuuldura keetitti ulfina argadheera yoon ta'e ana garbicha kee na biraan darbin jedhee sin kadhadhaa jedheen. Namoota sadii keessaa bar nama tokkoon akkamitti jedhan. Maal nun jedhu abbootiin kana Abrahaam gaafa akkasittiin dubbatu icciitiin Sillaasee keessa bulee ilaala. Sillaasee sadiis tokkos akka ta'an Waaqayyo hafuura qulqulluudhaan keessa isaatti isaaf ibsee nuun jedhu abbootiin. Kanaaf Sillaaseen tokkos sadiis yommuu ta'an beeketi gara mana isaatti simate jechuudha. Abbootiin gaafa nu barsiisan maal nuun jedhu sinitti fakkaate. Isa tokkoof miila dhiqee gaafa ol seessisu sadasaanii dhiqatanii ol seenanii argamanii jedha. Ulfinneef galanne Waaqayyoof haa ta'u. Abrahaam andimtaa turgaame irratti jechuudha. Hiikaa andimtaa irratti akkas jedhanii abbootiin lafa nuu kaa'aniiru. Inni kan biraan sana booda Abrahaam waan nyaatan dhiyeessee fi ni nyaataniidha. Qurraash injeeraam ላምጣላችሁ ልባችሁንም ደግፉ ከዚያም በኋላ ትሄዳላችሁ ስለዚህ ወደ ባሪያዎቹ መጥታችኋልና እነርሱም እንዳልክ አድርጋሉ ኢላላ ገረገር ብቻ keessan dhuftaniirtu waan ta'eef laphee keessan akka boqochiistan asumatti boqottanii akka dabartanii fi nyaata xiqqoo isiniifan hin fidaa jedheen akkuma barbaadde akkuma yaadde godhii jedhanii nuun jedha. Abrahaamis gara dunkaana isaatti seenee wanni sadii hojjedhuu jedheen qunnaaf sadiitti jechuudha. Sana booda
nyaata hojjedhu qopheessi kottu dheeni ishiinis Saaraanis qopheessitee ni fidde Abrahaamis gara loon isaa deemee sangaa eeffana bareedaa fidee ni qalee ilaala እርጎና ወተትም ያዘጋጀውንም ጥጃ አመጣ በፊታቸውም አቀረበው እርሱም ከዛፉ በታች በፊታቸው ቆሞ ነበረ እነርሱም በሉ ነው እንጀ ኢሳንስ ኒ ኛታኒ ነው እንጀ ኛተን ዲየስፍ sangaan qaleef kana abbootni maallu እንጀ ስላሴን ኛታይ ስላሴን ኛቱ ስላሴን እንቤላው ስላሴን እንደቦታን ስላሴን እንደደበኒ ገሩ ከነ jechuun maal jechuudha jennee gaafa ilaallu akkuma dhadhaan ibiddarra bu'eedha jedhanii abbootiin ayyoonni mana kiristaanaa keenya nu barsiisu. Kana jechuun maal jechuudha? Ibiddi dhiifama ibiddi dhadhaarraa gaafa buutu hin beektu jedhee yaada. Ibiddi sun dhadhaa sana hin nyaata jedhama nyaatu. Garuu baqee badamu badu baqee bada jechuudha. Akkuma kana jechuudha. Yommuu bira ga'u baqee bada malee isaan nyaanni immoo amala sillaasee miti waan ta'eef jechuudha. ilmi Iyyasuus Kiristoos foon namaa uffatee biyya lafaarra deddeebi'utti kun amala sillaaseetiif kan malumuti. Abbaan hin dhalanne hafuurri qulqulluun hin dhalanne foon namaan uffanne hin beela'an hin dheebotan. Ilmi garuu Iyyasuus Kiristoos akkuma namaa beela'ee akkuma namaa dheebote jedhamee fi dubbatamee jira. Innis immoo foon namaa gonka nama ta'uusaa hubachiisuudhaaf jechuudha. Egaa Abrahaamii fuulduratti akka kanatti icciti kana mul'isanii nuun jedha. Sana booda garuu Abrahaam golli isaa waa tokko hanquu ture. Namni jireenya isaa keessatti akka milaata waan hundaan guutuu ta'uu danda'a. As qabeenya, as gaa'ela, as mucaa, as ilmoo, as immoo akka barbaadetti jiraachuu hin danda'ama. Addunyaan guutuu miti tokko yoo namaa kennite tokko nama dhoowwatti. Maatii Waaqayyo. Maallaqa argachuu dandeenya, beekamtii dhabuu dandeenya, beekamtii argachuu dandeenya, waa tokko immoo dhabuu dandeenya. Golli namaa guutuu namaa ta'uu dhiisuu danda'a. Abrahaam golli isaa waa tokkoon irruu ture nuun jedha macaafni gaafa nutti himu. Inni kunis mucaa hin qabu ture. Kana booda akkas jedhaniini innersuun misti Saaraa wadeet naa taaluuti ilaala. Haati manaa kee Saaraan eessa jirtii jedhaniini jedha. Dunkaana keessa jirtii jedheen. sana boda የዛሬ ዓመት እንደ ዛሬው ጊዜ ወደ አንተ በእውነት ይመለሳለው ሚስት ሳራም ልጅን ታገኛለች አለ ይላል። ከነቦድ ላላ አመሳስት ጨቲ ስላሴ ሙልሰኔ ለራኮስ ሰገልረት ጋፍ ይላል። ኢሳኒስ አከስ ጀደኒን አቲ መናኬ ሳራ ነስ ጅርቲ ጀደኒን እንስ ደብሴኒ ዱንካና ኬስ ጅርቲ ጀደን ከነቦድ እንስ ሴዳ ስትሞ ጋረት ኢሳኒስ ከንጀ አምሞ እንስ ጀደ ላላ ተኩማፍ ሰዱማ ስላሴ አከምታ ከነው አርግሲሰ ጅሩ እንሲ ወጋ አራ ዴቢዬ አኩማ አራ ከነቲ ዱጉማነን ዴቢ ዱጉመቲ ነዶፋ ጀደን ስትዱበዳ አቲ መናኬ ሳራን ilmani argatti jedhen yommuu kana saaraan dunkaana keessa teessanii dhageessi ture waan kana sana booda akkas jette Abrahaam umurii isaa deemeera anis umuriin koo deemeera fagaateera umurii dheeraa turreerra ani indoo amalumti dubararra ga'u ananarra ga'uu dhiiseera amma akka saayinsiitti iyyuu gaafa ilaallu dubartiin tokko daa'umsa da'uu kan dandeessu umurii meeqatti amma waggaa 50 ta'e waggaa 45 50 gidduudha jechuudha amma immoo gad dhufee 35 ittoo xiqqaa ta'edhamee yaadama jechuudha waggaa 35 ittoo akka gad dhufee dubbatu jechaadha sababni isaayyuu namni wantoota sababoota garaagaraatiif jechuudha kun akkamitti danda'ama jettee kofalteedha na Saaraa laphee ishii keessatti kana yaaddee gaafa ishiin kofaltu Waaqayyo Abrahaamin akkas jedheedha eenyu Waaqayyo ilaala maatii Waaqayyo amma jarri sadan bira dhufan kun Waaqayyo tokkummaadhaan kan itti waamaman Waaqayyoodha jechuudha sana booda Waaqayyo akkas jedheeni jedha ካረጀው በኋላ ባሁኑ ይወልዳለውኒ ስትል ሳራ ለምን ሳቀች አማ ኡሪ ከነት ነንዳ ጀቴ አከምት ሳራን ኮፈልቴ ጀዴ ጋፈተ ኩኖ ባሁኑ ለእግዚአብሔር የምሳነው ነገር አለ ሜ አመት Waaqayyo ወንት ደደበሙ ኒጅራይ ጀዴን
laalamaati waaqayyos maal boona garzaan oola እግዚአብሔር waaqayyoof wanti dadhabamu tokkollee hin jiru nuun jedha wangeela Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 37 irratti gaafa ilaallu ammatti waaqayyoof wanti dadhabamu ni jira የዛሬ ዓመት እንደ ዛሬው ጊዜ ወደ አንተ እመለሳለሁ ሳራም ልጅን ታገኛለች አኩማ አራ ወጋራ ደቢነን ዱፋ ሳራንስ ኢልሞኒ አርገቲ ጀደን ላላ ሳራም ስለፈራች አልሳኩም ስትል ካደች እርሱም አይደለም ሳክሽ እንጂ አላት ይላል ላላ ወጋራ ደቢነን ዱፋ አይደን ደቢነን ዱፍነን ጀነ ደቢነን ዱፋ አይደን ዋቀየ ፉልድረትጋ ወጎ ጉጃታ ክትን ኩማ ተክቴ nu biratti waggaa 1,000 akkuma qulqulluun Phexros dubbate inni kun maal hubachiisa gaafa jennu qaamota sadan keessaa ilmi Iyesuus Kiristoos sanyii Abrahaam irraa qulqulleettii dubroo Maariyaam irraa sanyii Daawit irraa akka dhufee dhalatu kan nu hubachiisudha jechuudha foon namaa uffachuusaa nama gidduu deddeebi'uusaa ilmaan namaa dukkana keessa kan turan gara ifaatti badinsa keessa kan turan gara jireenyaatti wallaalummaa doofummaa keessa kan turan gara beekumsa barabaraatti akka isaan deebisuuf nu hubachiisuu isaatii jechuudha maatii waaqayyo ilaala deebi'een dhufa jedhee dhufees qanoo badarrasa ጊዜ ከድንግል ማርያም ተወልዶ እኛን አዳነን ጉያሳ ጋፈ ገውቲ ጉያን ጦምሪቻ ጋፈ ገየቲ ገላትያ boqonnaa 4 durbarraa dhalatee nu fayyise akkuma jedhu qulqulluun Phaawulos dubroo Maariyaam irraa dhalatee ilmaan namaa hundumaaf iyyuu jireenya kenneera ulfinneef galannee waaqa uumaa keenyaaf hanga bara baraatti isaaf haa ta'u ilaala kana booda Abrahaam jalaa waa tokko hin dhoksine waaqayyo araarsummaa Abrahaam argisiise lakkoofsa 16 irraa kaasnee gaafa ilaallu jechuudha Abrahaam biyyi Sodoom kun cubbuudhaan nagaddisiisteerti nan ishii balleessaa jedhan mee yaa waaqayyo jedhan namootni qulqulloonni 100 yoo jiraatan fayyistaa 50 yoo jiraatan 20 yoo jiraatan 10 yoo jiraatan tokko yoo jiraate fayyistaa garuu kunumtuun dhabame waan ta'eef waaqayyoon dhiisne Abrahaamiin baay'eedheeni biyya Sodoomiif Gomoraa immoo ibiddaan isaan balleesseera jechuudha sababni isaayyuu ለጻድቃን የመጣ መቅሰፍት ለኃጢያን የመጣ መቅሰፍት ለጻድቃንም ይተርፋል እንደሚባል ማለት ጩብ ኢላላ አባርሲ ጩብ በሞታፍ ዱፌ ቁልቁሎታፍስ ንያፍ አኩመ ጀደሙ አብርሃምን ባሴ ዋቀዮንሞ እነስ ሰባ ከነ ኬሳ አከም በኔፍ ሰባ አብርሃምን ኦልቼ ሰባ ሰነሞ አካደበ ሴራ ኡማማ ወቆና ቆዳ ሰጋልረቲ ኒ ኢላላ ጀቹ ዳላላ አብርሃም ቀጀሉማ ሳራን ከንከ ኢላላ kan araarsummaan illee mijatuudha jechuudha. Mee asii seera uumamaa irratti gaafa ilaallu seera uumamaa boqonnaa 12 irratti gaafa ilaallu waaqayyo mootii Abimeleekin maal jedheen Abimeleekin dhiifama seera uumamaa boqonnaa 20 lakkoofsa 7 irratti gaafa inni haadha manaasaa Saaraa fuudhuudhaaf ka'u waaqayyo akkas jedheen isheen haadha manaa raajaati kanaafiyyuu sababa ishii fuudhuudhaaf kaateef ani sitti gaddeera si balleessuudhaaf osoo hin dura gara isaa deemii inni raajaadha siif kadhata anis kadhannaa isaa nan dhagaa siif fayyisaa jedhee waaqayyo Abimeleek dhaqee aarsaa dhiyeessee Abrahaam waaqa kadhatee fi aarsaa dhiyeessee fi du'a jalaa oolee jira Abrahaam nuuf kadhataa jechuudha Abrahaam abbaa saba hundaati Abrahaam biyya lafaa hundayyuu warri amanan warri namanne hundumtu har'a maqaa Abrahaam waamamaniiru sababni isaayyuu maal jedhee waaqayyo yaa Abrahaam si akka urjii samii akka cirracha galaanaa sin baay'isa jedheeni waan tureef jechuudha har'a hundumtu maqaa Abrahaam garuu tokko immoo nuti sanyii Abrahaamii jedhanii kan ittiin boonan qofti jiru bara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessa kan turan har'as kan jiran nuti sanyii Abrahaamidha kan jedhanii ittiin dhaadhatan garuu hojii Abrahaam warri hin hojjenne baay'een isaanii jiru hojiin Abrahaam maalidha hiyyeessota nyaachisuu gaarii hojjechuu qulqullummaa hojjechuu waaqa ilaala qajeelummaa qabaachuu gara laafessa ta'uu arjaa ta'uu gara gaarii ta'uudha jechuudha Abrahaam irraa kan nuti ilaallu jechuudha Abrahaam har'a namootni hundumtuu gaafa du'an illee maal jedhamu bakka cinaa Abrahaam Yisaaq Yaaqoobiin waaqayyoon nuuf haa boqochiisu itti manna amantaa keenya illee
ni kadhatti jechuudha. Sababni isaayyuu namoonni hundumtuu cubbuudhaan gara Si'oolitti yommuu darbatamaa turaniyyuu Waaqayyo gaaddidduu isaatiin Abrahaamin eegaa ture. Ilaala. Kanaaf manni amantaa keenyaa Abrahaamin akka kanatti ni kabajji jechuudha. Guyyaarraa guyyaa itti Sillaaseen mana Abrahaam seenanii gola Abrahaam hanqina Abrahaam itti guutanidha. Anaaf sinillee Sillaaseen gara jireenya keenyatti, gara kaayyoo keenyatti, gara gaa'ela keenyatti, gara maatii keenyatti, gara kaayyoo keenyatti hundumayyuu nuuf seenee kan nu jala hanqate akka nu guutu fedhaaf eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Kan dhabne immoo akka nu itti nuuf sirreessu, kan nu jalaa dhabe immoo akka nu sirreessu, kan nu jalaa hadhaa'e immoo akka nu mi'eessu fedhaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Abbaa Ilmi Hafuurri Qulqulluun jireenya keenyatti nuuf haa seenan. Kanaaf guyyaa irraa kana manni amantaa keenyaa akka kanatti haala guddaa ta'een, haala kabaja addaa ta'een abbaa keenya Abrahaamii fi qulqulleettii Sillaaseedhaan kabajjee ni oolti jechuudha. Eebbi abbaa keenya Abrahaam ifamni Sillaasee hunda keenya waliin haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Miidiyaa kana immoo yuutuubii utubaa dhugaa ortodoksii jedhu kana sagalee Waaqayyoo irraa barattu waan ta'eef laayik, sabiskiraayib gochuudhaan, sheer gochuudhaan namoota kan birootiin immoo gahaadha. Anaanis immoo asumaan akka na jajjabeessitan abdiin qaba. Na jajjabeessaatii sabiskiraayib godhaatii jalqabaadha. Namoota biraa immoo akka gahan keessattuu afaan Oromootiin tajaajila kana gara fuulduraatti jabaadhee akkan itti fufuuf isinis immoo miidiyaa kana jabeessaa waliin gahaa isiniin jedha. Waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u. Wasbaat ለእግዚአብሔር አሜን።